Dastaan jedhama. Kanan dhufe mana barumsaa beekaa bulchiinsa magaalaa Hoolataa irraan dhufe ayyaana bara 2017 immoo maatii koo hunda saba Itoophiyaa hundaa fi abbaa koo obbo Dastaa Dabaa haadha koo Addee Faasikaa Barraa fi obboleewwan koo Naawol Dastaa, Bilisee Dastaa, Lattuu Dastaa fi Kakuu Dastaadhaa fi baga ayyaana waggaa haaraaf isiniin ga'e jechuun barbaada. Barri kun bara jaalalaa fi bara gammachuu akkasiniif ta'u na. Maqaan koo Ebbanuuf Kumaa jedhama. Maqaan mana barumsaa kootii Beekaa Sadarkaa Tokkoffaadha. Ergaa bagattiin isin ga'e kanan dabarsu haadha koo Gaaddisee Qixxaataa, abbaa koo Kumaa Daraa, obboleessa koo Olirraa Kumaa fi obboleettii koo Ilillii Kumaadhaaf firoottan koo fagoo jirtan dhiyoo jirtan olloota koo hundumaaf bagattiin isin ga'e jechuun barbaada. Barri 2017 kan jaalalaa, kan milkii, kan milkaa'inaa, kan nageenyaa akkasiniif ta'uu nu hawwa. Maqaan koo Abrahaam Mokonnon jedhama. Kanan dhufe mana barumsaa Beekaa Sadarkaa Tokkoffaa magaalaa Hoolataarraa. Dhaamsa ani qabu baga ayyaana qaammee bara 2017tiin baga nagaan geessan jechuun barbaada. Maatii koo, abbaa koo obbo Mokonnon Gammadaa, haadha koo Aadde Birrii Kabbadaa fi obboleewwan koo Biiniyaam Mokonnon, Tanaanyii Mokonnon, Gannat Mokonnonii fi warra biyya alaa jiraniif biyya keessaa jiran baga ayyaana qaammeetiin geessan jechuu barbaada. Ayyaana badhaadhinaa, ayyaana milkaa'inaa akkasiniif ta'uuf hawwiin kiyyaa ayyaana gaarii. Maqaan koo Obsee Katamaan jedhama. Abbaan koo Katamaa Jiraan baga ayyaana bara 2017tiin isin ga'e. Haadhi koo Aadde Birqee Raggaasaa, obboleewwan koo obboleettii koo Jiituu Katamaa, obboleettii koo Soorettii Katamaa akkasumas obboleessa koo Gammee Katamaa, obboleessa koo Warquu Katamaa baga bara 2017 geessan. Ayyaanni kun kan milkii fi kan badhaadhinaa fi kan nageenyaa isiniif haa ta'u. OBN Gaammee daawwadhaa. OBN Gaammee kan keenyas kan keessanis.